balbala baharaa jettan amma fakkeenyaaf balballi baharaa mataan isaa qarshii doolaara biliyoona 2 haga biliyoona 3 Itoophiyaan Jibuutiif qabalti. Doolaarri biliyoonni 3 waggaatti waggaan doolaarri biliyoonni 3 yoo qarshii Itoophiyaa amma sharafa ammaa kana jijjiirtan qarshii Itoophiyaa biliyoona 450 ta'a. Biliyoonni 450 wanni ati waggaa Jibuutii kannitu kun mana barumsaa meeqa jaara, hospitaala meeqa jaara, karaa meeqa jaara, waan meeqa jaara. Kanaafi balbala baharaa si barbaachisa. Tokkoffaa diinagdee ofirraa xiqqeessuuf qaala'insa jireenyaa xiqqeessuuf. Sadaffaa wanni tokkoffaa amma waan isin fudhattanii ani immoo isin dura dhaabbadhuun yaadni adda ani qabu security fuulduraaf. Mee na dhaggeeffadhu qalbiidhaan na dhaggeeffadhu. Siin arrabsuuti na dhaggeeffadhu. Gurra banii na dhaggeeffadhu. Security biyya takkaa barbaachisaa waggaa 20 booda gaafiin tun deebisaan tun abba qabdi. Waggaa 20 booda gaafa population Itoophiyaa miliyoona 200 guute gaafa ati biyyoota funyaan lukkuu gaggeessu tanaan marfamtee teessee funyaan lukkuu tanaaf galgalaa ganama gibira gabbartu biliyoona 3 gara biliyoona 5 ceetu doolaaratti yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 500 gaafa kannite. Hisaabi meeqaalessi jireenya eessa akka dhaqu. Killeen arraati qarshii 20 bitatee jettuun killeen qarshii 50 siseenuu teesse jechuudha. Maaliif infleeshinni qarshiin ta'e ta'arra 150 sharafamtu akka Naayijeeriyaatti 500 seenuu deemti. Maaliif ati laandilaakii kee jirta mana hidhaa kee jirta jaalattee jibbite. It's not about Abiy. No, Abiyyi fi miti. Kanaaf maal gochuu qabda balballi baharaa siif saaqamuun dirqama. Security gisee isin joo maal? Biitii takka gisee gurguddatte. Ta duraan dura ati amma fakkeenyaaf arra Ameerikaan guddatte wanni jaamtu maaliin guddatte teknoolojii GDP waan adda addaatiin meeshaa waraanaatiin Chaayinaan akkasi Raashiyaan akkasi Iraaniin akkasi Itoophiyaan arraan tana super powerii ta'uu feeti East Africa irratti san ta'uudhaaf maal isii barbaachisa balbala baharaa gaafa balbala baharaa argatte abbaan fedhe isiin dhaabu maal feetu meeshaa waraanaa galfatti feetu waan feete galfatti isin ilaala isin amma woma xiqqoota qofa laalina Itoophiyaan gaafa balbala baharaa banatte feetu misaa'ila galfatti feetu meeshaa waraanaa abbaa barbaadee galfatti yoo kana namni isii gaafatu jiru fakkeenyaaf amma Jibuutiin maal gochuu fi meeshaa waraanaa irraa naqattee Itoophiyaa dhorkuu dandeessi iskaan goote maaliif jennaan no ani nageenya kiyyaaf na sodaachifta ati ummata guddaadha ikoonomiin kee guddaadha yoo amma meeshaa waraanaa irraa fire dabarsee booda na fudhattaa isin jette Somaaleenis akkasi Eertiraanis akkasi hundi akkas jedhan duuba biyya akkana qoqollofamte tun biyya akkana siin marfamtee qoqollofamte tun yoo ati firraa saayixee addunyaan approve si goote addunyaan dhibbatti Itoophiyaan balbala baharaa argachuu qabdi jettee green light si kennite why because economic grow godhaa jirta lammaffaa haqa malee sirraa fudhatame argachuu qabda already approve si godhanii jiran shini galee kanaaf jaalannus jibbinus balballi baharaa sun Itoophiyaadhaaf waan gaarii qaala'insa jireenyaa security biyya sanii waa hedduu barbaachisaa kanaafuu dubbiin akka sanii deemaa jirti jara keenya kanaafuu jara keenya warri nuti arrabaaf bakka hin qabnu nama arrabsuus fedhiin qabnu deebisaas kannuun feenu because yeroon tunis maallaqa yeroon tunis dahaba diimaa labuu seentee jirta welcome. Okay, galatome. Akkam jirta nagaabo? Nagaabo. Manjira. Mee waaniin jechaa jiru gaafiin Oromoo gaafii misoomaati moo gaafii bulchiinsa gaariiti moo gaafii mootummaa kana garagalchuu yookaan mootummaa kana ofirraa kaasuuti gaafii jettu maaliif amma ajandaan sheep godhamee deemaa jiru akka East Afrikatti wayyaaneenis shaabiyaanis faannoonis Ijiptiinis akkasumatti ummanni hubannoo siyaasaan qabne warreen as jala girjaan kunis irra guddaan isii amma wanni ilaalchi isaan sheep godhatanii deemaa jiran jibbansuma mootummaa kana qabanii fi mootummaa kana garagalchuudha immoo faayidaa sabaa hin laalanii faayidaa akka sabatti faayidaa Oromoon argachaa jirtu laalaan jiran kamtuutu irra gaafii ijooti amma akka nama tokkotti sitti kamtu gaafii irra ijooti gaafiin tun gaafii misoomaati moo gaafii bulchiinsa gaarii dhabuuti moo
Gaafiin tun gaafii mootummaa kana foqqolchuuti mee yaada irra kan galatoom. Okay. Gaafii ta'e tana yaada xiyyaa ijoolleetti hidheetti deebisa. Galatoomi daawwattoonni falmataadha. Hawaasni keenya kabajamaan viidiyoo tana dhageeffachuudhaaf jarraa harkattan hundinuu baga nagaan dhuftanii umriin ta'e sanaaree jiraadhaan isin ijaa. Laal falmataa gaafii ta'e kophaatti osoo hin ta'in yaada xiyyaa ijoolleetti hidheetti deebisa. Akka carraa ta'e biitii teenya sun haga guddachuu qabdu hin guddanne. Biyyoonni addunyaa ammaan tana jiran warri diinagdeedhaan ol jiran sadarkaa gaggaarii irra ga'anii jiran kun hundinuu irra caalaan isaanii Itoophiyaan gaafa akka biyyaatti hundeeffamtee dhaabbattee akka mootummaatti faankishin godhuu jalqabdee warra hin jirre biyyoonni kun hedduun isaanii jechuudha. Warreenuma amata 30 40 50 dabre kana keessa biyya taanii hundeeffamanii hedduun isaanii. Itoophiyaan seenaa guddaadha. Garuu akka maqaa isiidhaa hin guddanne kun maalirraa dhufe? Tokko diinota biyya sana akka hin guddanne karaa adda addaatiin istiraatejikaalii irratti hojjetame. Lammaffaa uummanni biyya keenyaa kunilleen istiraatejii diinni Itoophiyaa cabsuudhaaf irratti hojjete saniif bitamaa ta'e. Qalbiin isaanii diinaaf hawwatamtee irratti hojjetame jechuudha. Tooftaa san ittiin barre itti baruu osoo hin ta'in tooftaa saniif osoo hin beekin jilbiifate uummanni biyya keenyaa. Arallee akka sadarkaa Oromootti illee wanni sun irratti hojjechuudha jira. So viidiyoo akka har'aa kanarratti namni keenya waluma faarsuu fi wal jala fiiguu wal dhaadheessuu qofa osoo hin ta'in waan hegeree biyyaati irratti waan dhaloota ijaaruu irratti waan biyya ijaaruu irratti yeroo isaa fudhatee suuta wal barsiisaa deemuun bareedaadha. Qalbiidhaan ammas walirraa waa fudhachaa deemuutu gaarii. Amma ijoollee teenyaa waa arrabsituuf waan tokkoon dhaamuu fedha. Amma Jawaar qaama Oromoo keessatti nama hiree harkatee bakka guddaa fi yeroo gaarii hiree Oromoo keessatti hiree harkatee gad dhufe nama waan guddaa hojjechuu danda'u nama waan guddaa hojjetellee qabsoo Oromoo keessa nama bakka gaarii qabu. Fuula duras nama waan gaarii hiree gaarii waan guddaa dalaguu danda'u saba keenyaa fi biyya saniifis. Humniti isaa humna guddoodha. Garuu xiqqishoo imeejii isaa waan balleessaa jirutu jira. Amma Jawaar garee arrabsoon gujaan maqaa Jawaarii wajjin ka'a. Mucaa mul'ata guddaa qabu bakka guddaa ga'uu danda'u kana garee nama waa arrabsuu fi waa xiqqeessu qofaa wajjin walitti qabanii kaasuun kun imeejii isaa balleessu jira. Garee isaatiif waan eenyummaa isaa ibsurra wanni negatiivni kun taa'uun qabu yaada ijoon qaba. Nama kana xiqqoo barsiisaa deemuun bareeddu xiqqoo karaa dhorkaa deemu yoo namni si faarsee itti gammaduudhaaf sa'a lamaa sadiif itti gammaduuf sinii ta'a. Laayikii fi sheerii irraa argachuuf sinii ta'a. Garuu in long term fageessitee ni fi kallaaltu taate hedduu waan productive yookaan waa bu'aa qabeessaa miti. Okay, karaa sittiin bira dabraa waa'ee karaa galaanaa kanatti sii dhufa. Biitii teenya diina hedduudhaatu irratti hojjechaa ture waggaa dheeraadhaaf. Namni keenya fageessee waan kana bal'isee ilaaluu qaba. Big picture ilaaluu qaba waan takka qofa osoo hin ta'in. In 1884 to 1885 gaafa Berliin irratti Iroopiyaanonni Afrikaa koloneeffachuudhaaf walii galanii riisoorsiidhaa fi akka humna namaatti illee gabroomsuudhaa dhufan. Kolonummaa Awuroopaanonni Afrikaa irratti hojjetan san irratti Itoophiyaan adda durummaan dura dhaabbattee biyya gurraachaa tan lola ummata adiitiin irra labsame injifatte keessaa biyya takka. Suni ideoloojii ummata adiidhaa kan gurraachi adiidhaan mo'amuu jiru san miidhee jira. Achirraa kaasee kaayyoon Itoophiyaa diiguudhaa pilaana warra lixaati, impeeriyaalistootaati. Maaliif ideoloojii biyya Afrikaa keessaa adii dura dhaabbatanii mo'uu jiru suni akka hangafaatti Afrikaanota keessatti seet waan gooteef jecha saayikooloojii uummata Afrikaa waan jaaruuf jecha biyya sun diigamuu qabdi, kuufuu qabdi. Tokko sani. As faragaa hedduudhaan sii fi dawaan kanaa wal qabsiise. Lammaffaan Gibsi rabbiitu uumamaan jiruu fi jireenya isaanii bishaan Itoophiyaa kanarratti hidhee jechuudha. So hanga Ijipti badhaadhuudhaaf, Ijipti uummanni isaanii dinagdeen guddachuudhaaf Itoophiyaan baduu qabdi. Istiraatejik benefitii as keessatti isiin qabdu jira kufaatii Itoophiyaa kanarratti. Sadaffaan Eertiraan ergamtuu Ijiptiiti isiidhaatu gaafuma duraarraa kaasee sappoorti godhee akka isiin biyya taate Itoophiyaa irraa diigamtee achi baatee biyya taatu godhee kunis irratti dalagaa jechuudha. Afraffaa irratti kan jiru immoo sabaa sablammiin biyya keessa jiru kuni
osoon beekin diinotaan ammaan tarreesse kanaa bitamaa jiranii jechuudha. Biyyi waa warri impeeriyaalistoota lixaa kun irratti hojjetuu fi diinonni dantaa siyaasaa naannoo isaanii jiran irratti hojjetan kana uummanni itti dammaqee tokkummaadhaan wal qabatee fiigee laga ce'ee jira, hiyyummaa himachaa jiru, beela himachaa jiru warra guddina keessa jira, dagaagina keessa jira, badhaadhina keessa jira. Uummanni akka Itoophiyaa ammoo kan osoon beekin diinota isaa adda addaatiif bitame kuni kufaatii keessa jira irrallee. Fuula durallee ittuma fufa wanni kun yoonii fi bakki itti dhaabbatu tokko bakki namni keenya yoo uummanni kun hin dammaqin sammuu namaa irratti yoon dalagin amma fakkeenya tokkoon sii kanna. Abbaan manaa ilmaan isaa dargaggeessaa wajjin bultii gaarii qabanii ollaan isaanii tokko immoo maatiin tun akkan guddanne fedha. Maatiin tun guddachuun abbaan qabeenyaa guddate isaatu nama bitaa abbaa qabeenyaa jechuun mootummaadha ni beekta. Abbaa qabeenyaa akkan taane fedha namni ollaadhaa kun maal godhaa maatii tana keessa ilma isaanii tokko dammeeffatee qabeenya abbaa keetii kana akka ati dhuunfattuun si godhaati siin gargaara waa hundaanii irratti dalagii abbaa kee kana maatii tana cabsii jeet irratti hojjetaa jechuudha. As keessaa maatii tana keessaa ilmi dardaraa kun yaada nama kanaatti bitameet maal godha irratti hojjeta maatii isaa tana kuffisuu irratti. Amma wanni fannoon godhaa jirtu sani hiree ilmi dardaraa amma bitame kun godhaa jiru. Qabeenya abbaa kiyyaa guutumattuu dhuunfachuun qabaa kan diinaan bitame. Inni kunis bakka sana akka ga'uun fedhu beeki namtichi kun maatii tanaan isa kana cabsuudhaaf malee abaa wanni isin godhaa turte sani. Tigree wanni isin godhaa turte sani. Akka biyyaatti hojii dhaabbachuu maaliif Oromoollee kophaa keessaan baasu abaa olleen sanuma warra biyya san irratti qabsaa irraa tokko sabai fi keessa bilisoomsuuf qabsaa olleen osuma jiruu ta'e jechuudha. Bilisummaa sabaa onni jaamos keessatti rakkina isin biyya sana fitti. Shaabiyaallee sanirraa sani shaabiyaan immoo hangafa. So ajandaa kana onni deemaa jiru. Amma gaafa Eertiraan wala boomtu. Look Gibsi barreessaan mootummoota gamtoomanii nama dhalata Gibsii ture. Eertiraa waa hundaan fandi godhanii gaafa isin deemtee bakka san geessu mootummaa taatee akka isin of dandeessu itti mallatteessanii fi indipendentummaa isiidhaa labsachiisanii jechuudha. Kuni istiraatejii Itoophiyaa caccabsuuf Itoophiyaa diiguu irratti hojjetamaa amata 100 dabre dalagamaa ture. Gaafa TPLF fi Abiyyi wal dhawan eegaa TPLF maqalee galee booda kana eegaa lola booda jechuudha. Eegaa lolli dhaabbatee booda maal godhan? Gibsi Eertiraadhaa fi TPLF walitti isin araarsina jedhanii manguddummaa jidduu seenuudhaaf yaalii godhuu turan. Kunilleen istiraatejii lammaffaa TPLF as keessatti humna godhatanii deebi'anii Tigraay buqqisuudhaati. Sadaffaa Oromiyaa buqqisu. Oromiyaa akkasumatti ni beekta yeroo takka warri paartii siyaasaa Gibsi jechuudha. Karaa itti wallee gargaaran irratti karaa adda addaatiin faannoos karaa itti gargaaran irratti kun hundinuu allaansii itti Itoophiyaa diiganidha jechuudha. Uummanni kun uummata manni irratti diigamuudhaaf deemu uummanni Itoophiyaadhaa kun dhaabbateef laaluu qaba. Namni manni gusa irratti diigamuu deemu sarvaayiv godhuu hin dandeessu. Akka walootti yoon fi hojii dhaabbatte malee as keessatti if laaluu danda'uu qaba namni keenya. Beeki dubbiin garbaa amma wanni qofaa miti. Qaala'insi jireenyaa qofaa miti ta'isiin furmaata gootu. Security biyyaati. Walabummaa biyyaa sovereignty biyyaati. Wanni kun amma Gibs yoon fi borganama lafaa kaatee